Foon jirra jirtu ijoollee Oromoo idduma jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u isiniin jedha. Haala hunduma keessattuu nagaan isiniif hawwaa isiniin jedha. Hayyee nagaa kootti aansuun warroonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaala keenyaa dhuftanii chaanaala keenya subscribe gochuudhaan maatii keenya ta'a isiniin jedha. Wanta nu gadhiifnuu fi wanta barnoota qabu tokko qabadheetti isiniif dhiyaadha. Barnootaan gadhiisuu kanarratti hundaa waan baay'ee akka bartan abdii guddaatiin qaba jedheetiin yaada. Isin fayyada jedheetiin yaada. Har'a waa'ee Feesbuukaati. Feesbuukaa yeroo baay'ee ni bananna jechaadha. Yeroo bananne paaspoora keenya hin beeknu koodii yookiin sakuriitii bilbila keenyaa yookiin yaanii sakuriitii bilbila utuu hin ta'in sakuriitii feesbuuka keenyaa yookiin paaspoortii feesbuuka ittiin banne wallaalurraa kan ka'e haa kennu jalaa ta'ee namoonni baay'ee nu wajjin fayyadamaa jechaadha. Kanas utuu paaspoora beektanu tasan namni haa keessin godhee bilbila keessan keessaa yookiin feesbuuka keessa sin fayyadamu akkamitti ofirraa baasnaa kan jedhuu fi akkasumatti paaspoortiin yookiin sakuriitiin bilbila kiyyaa feesbuuka kiyyaa eeggamaadha moo eeggamaa kan hin jedhudha wajjin ilaalla. Okay. Wajjumaan himee haa ilaallu isiniin jedha yoo har'a gara feesbuukaattiin dhufaa jechaadha. Erga feesbuukarra gadiin tuqe sarara isa sadiin kana isa gubbaarra jiru kana ni argitu jedheetii yaada. Isa kana gadi tuqadha jechaadha. Gabaajimatti qajeellotti na hordofaa. Erga gana gadi tuqadhee akkanarra ol harkisee isa dhumarra jirtu tana jechaadha. Security in the privacy kan jettu tana isii nalaa ol deebi'ee waan ta'eef isa irratti gadi tuqadha jechaadha. Yeroo asitti nageesse kamiin akka tuqadhu beekuu qabdan jechaadha. Setting kan jedhu kana jechaadha. Setting kan jedhu kana erga gadi tuqxanii Setting ishee kana erga gadi tuqxanii asirratti qajeellotti na hordofuu dandeettu jechaadha. Hanamma eessa deemaa jira? Security bilbila kiyyaa eeggamaadha yoo jenne eeggamaadha. Eessaan eeggamuu isaan arge ila kun iddoo kana ni argitu jedheetii yaada. Raayitiin sadirra jirtu kuni security'n bilbila yookiin feesbuuk kiyyaa eeggamaa akka ta'e agarsiisaa jechaadha. Keessan yeroo jalqaba yookiin security'n bilbila keessanii eeggamaa hin taane iddoo kana qulfii amma cufaa jiru kana banaa isin agarsiisaa jechaadha. Halluu isaa bicaa yookiin bicaa isin agarsiisee qulfiin kun banamaa ta'a jechaadha. Iddoo kanatti banamaa ta'a yoo namni seenee fayyadamaas jiraate akkasumas yoo namni seenus baatee ati security bilbila keetii yookiin qulfii bilbila keetiin qollofattee hin jirre yookiin feesbuukan kee banaa ta'e iddoo kanatti banamaa si agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu iddoo paaspoortiin security kan jedhu kana ni argitu jedheetii yaada. Qajeellotti na hordofaa. Mee iddoo kana gadi seenna. Erga gadi seenne akkuma argaa jirtanii iddoon kun maalidha yoo jettanii iddoon kun fakkeenyaaf bilbilaan ittiin fayyadamaa jiru nagarsiisaa jechaadha. Galaxy M10 kan jedhu feesbuuka kana kan fayyadamaa jiru jechaadha. Nagaa jirtan jedhee yaada geeru yoo ati naannoo jijjiiratte illee naannoo masa waliin qayyaraataatiin iddoo kanatti si agarsiisaa jechaadha. Iddoon jirus guutuutti si hima jechaadha. Iddoo ati jirtus asitti si hima. Amma feesbuukiin fayyadamaa kan jiru kun activities kan jedhu kun fayyadamaara kan jirudha. Kan amma fayyadamaa jiru akkam fayyadamaa jiru kun asitti agarsiisaa jechaadha. Kamtu bilbila kamtu fayyadamaa jira? Samsung Galaxy M10 naannoo Shaarjaa jedhamu keessatti fayyadamaa jira jedha. Amma kuni duraadha. Kunis akkasuman jedha laale. Amma kuni kan duraati jechaadha. Paaspoora yeroo geeddartu jechaadha. Laganatti gad dabarsa. Kuni kan gubbaarra paaspoortii yookiin security amma haaraa ittiin banee yookiin amma haaraa qayyaradhe jechaadha. Yeroo qayyarachuu dandeessanii security bilbila keessanii jechaadha. Kanaafuu fakkeenyaaf kan gajjallaa kana akka nama biraatti haa jennu ginamu bilbiluma kiyyaa jechaadha. Kan nama keessa jiru kunillee bilbiluma kiyyaa. Kana ofirraa yookiin amma kan nama haakii isin godhe yookiin isin wajjin fayyadamaa jiru nama 10 illee haa taatu nama 20 illee haa taatu asumarraa jechaadha. Tartama kanaan akkuma bilbila lamaa sitti naa fide kana asirrumaan tartiibessaa gadi isinii qajeelcha. Namni 5 bilbila feesbuuk kee fayyadamaa yoo jiraate nama 5 sii fida 10 yoo taate 10 sii fida jechaadha. Asumatti tartiibessaa sii fida jechaadha. Kana waan ta'eef akkamitti ofirraa balleessaa kan jedhu yoo yaada keessa si dhufe isa kana ni argitu jedheetii yaada. Tuqaa sadii kana jechaadha. Gangalchaa fakkeenyaaf kan kee kan gubbaarra jiru kana kan kee kana asumatti dhiistee jechaadha. Kan kee ninuu siin fidu sarara sadiin kana siin fidu maaliif bilbila irratti fayyadamaa jirta waan ta'eef si baasuu hin barbaadu waan ta'eef aktiivisi hojjetaa jira waan ta'eef si baasuu hin barbaadu jechaadha. Kan akka baaftu hayyama akka baaftu waan barbaadu yoo taate kun iddoo kanatti si fida jechaadha. Iddoo kanatti kun kan kee kana jennu kan biraa sanii kana jennu
iddoo kana gadi tuqattaa jechaadha. Gadi tuqattee hojjetuun akkuma argaa jirtan kana log out kan siin jiru asirratti si fida jechaadha. Nama baasuu waan hin barbaannee fi ittiin dhiisa. Yoo feetanis log out gootanii irraatii baastu jechaadha. Haala saniin irraa baastu. Okay, ammallee duubatti deebinee iddoo qulfii kee cufamaa nagarsiisa jechaadha. Akkamitti qulfiin kee cufamaa ta'ee laaluu barbaade keessaa isi matana gadi tuqeetiin garaasii seena. Akkuma argaa jirtanii kunoo ishii lammaffaarra jirtu kana yeroo gadi tuqaase kunoo inni naaf fida jechaadha. Your passport in okay yookiin okay jira yookiin nagasii jira yookiin tuqamee siin jiru jechaadha. Logoutiin kan keellee hundinuu ooniidha naan jedheetiin naaf fida jechaadha. Okay, baay'ee bareedaa jechaadha. Gasii qeellaa kanarratti yoo ishii kana gadi tuqe gara natti nageessaa jechaadha. Asitti paaspoortii yoo geeddaruu barbaadde eessaan geeddarta? Jalqabaa kanarratti gin karuu wanti asitti na dhaga'uu qabdan yoo paaspoora feesbuukaan kee duratti bante yoo qabaatte yoo tasa namni haakisi godheera yookiin paaspooraan kee yookiin namni argatee jiraate jalaa geeddaruu yoo barbaadde isa feesbuuka jalqaba itti bantee yoo san hin beekne feesbuukiin keetii miti. Qayyarachuu hin dandeettu jechaadha. Abbaa fedhessi wajjin fayyadamuu danda'a. Paaspoortiin kan nama paaspoortii yookiin sakuriitii feesbuuka keetii argatee sani. Ati yoo beekte sakuriitii bilbila kee yoo beekte eessaan ofirraa qayyartaa iddoo jalqabaa kanarratti hin argitu hin jedhee yaada. Iddoo jalqabaa kanarratti sakuriitii hankee ka duraa sanii itti galchitaa jechaadha. Lammaffaa asirratti kana haaraa itti galchita jechaadha. Kan amma aaddisii yookiin aaddisii bante jechaadha. Yaani koodii yookiin paaspoortii yookiin sakuriitii bilbila keetii kan feesbuuk keetii qayyaruu barbaadde asirratti kan qara dura fayyadamaa turte asirratti haaraadha. Asirrattis haaraadha jechaadha. Kana waan ta'eef kanama waan hin barbaanneef yoo asirratti gadi dhuftanii yoo barreeffatanii change jettanii save change jettanii isiniif jechaadha. Kanaaf waan amma skip jedhee bira darbaa jechaadha. Yookiin kiyya eeggamaadha waan ta'eef irra darbuu hin danda'a. Asirratti kunoo iddoo kanatti maal isiniif fida akka asirratti feesbuukaan kee irratti yoo bilbil namni feesbuukaan kee dhaqee misenjeriin haa ta'u feesbuukii ta'u dhaqee yoo tuqe dafee si beeksisaa jechaadha. Misenjerii illee yoo dhaqanii karaa misenjeraatiin illee tuqan yookiin rukutanii yookiin seenuudhaaf yaalanii miseejii irratti dafee si ergaa jechaadha. Feesbuukaan dhaqee tuqamaatiin jira karaa misenjeraatiin jedhee miseejiin jedhee si tuqaa jechaadha. Iimeelii illee yoo dhaqanii iimeeliin tuqamaa jira jedhee si agarsiisaa jechaadha. Kana beektan jedheetiin yaada. Kanaafuu next jedheetiin dhiisachaa hundumaa baneetiin jira jechaadha. Kanaafuu hundumaa kana maal godhuu qabdanii banuu qabdanii jechaadha. Akka dafee feesbuukni keessa isin beeksisuu fi skip jedheetti irraa dhufaa jechaadha. Okay, skip jedheetti irraa dhufee kana waan ta'eef okay akkuma naan jedhu yoo al istireetii kan kee hundinuu kee okay jira naan jedha. Kana waan ta'eef galatoomin jedheetti irraa deebi'a. Haala kanaadha barnoonni kanarraa isuma kana jechaadha. Barnoota biraatti hamma walitti deemittu nagaatti naa turaa isiniin jedha. Chaanala keessa subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha. Akka waan addaa qabadhe isinii dhufe warroonni share ta'e isin bira ta'e akka tasaa amaan oroop jettanii yoo barreessitanii Facebook YouTube irratti YouTube seentanii amaan oroop jettanii yoo barreessitanii isiniif ba'aa isiniin jedha. Kana waan ta'eef galatoomaa isiniin jedha obboloota koo.